التاريخية لحظة دخول ووصول النجم البرتغالي. Well, so far feeling very good. I'm so proud to make this big decision in my life in football. As you mentioned before, in Europe, my work it's done. I won everything. I played in the most important clubs in Europe, and for me now it's a new challenge, as you mentioned, in Asia. I'm glad for that Al Nassr give me this opportunity to show and develop not only for the football but also for the generation, the young generation, the women's generation as well. So it's good to coming here. I beat all records there, so I want to beat a few records here as well. So for me, is a good chance. As you say, this contract is unique because I'm a unique player as well. So for me, it's normal. Great. Urjii taphattoota addunyaa kan ta'e Kiristiyaano Roonaaldoo kilaba haaraa Al Nassriif erga mallatteessee booda guyyaa kaleessaa galgala simannaan Oman istaadiyooma Saawud Arabiyaa Riyaad keessatti haala addaatiin godhamuuf mul'ataa ture. Kiristiyaano Roonaaldoo jalqabuma yeroo gara Saawud Arabiyaatti imalutti simannaan addatee gaggeeffamaafii kan ture yoggaa ta'u guyyaa kaleessaa galgalaas yeroo gara istaadiyooma Al Nassriitti imaluudhaan dinqisiifattootaa fi jaalattoota kilabichaa dubbisuuf gabbeetti simannaan addatee deeggartoota Al Nassr biraa isaaf godhamee jiraachuun haalawwan mul'atee jira. Simannaa addaa ijoollee isaa fi haadha manaa isaatiif haala addaatiin godhame dirree keessatti haala addaatiin kan mul'ate yoggaa ta'u simannaan kun haala gaariidhaan haala ajaa'ibaatiin simannaa isa guddaa akka ta'etti kallattii hedduun gabaafamaa jira. Gama biraatiin yeroo kanatti yaada isaa miidiyaadhaaf kan kenne Kiristiyaano Roonaaldoo kilaboota cimoo Awurooppaa keessatti argaman keessa taphadheera kun anaaf qormaataadha. Kiyya Saawud Arabiyaa xumura kiyyaa miti. Namoonni hedduun yoo akkas jaaniin dhaga'am. Jarri kun waa'ee kubbaa miilaa warreen hin beeknedha. Ani asiin jira liigii morkataa keessan jiram. Namoonni sadarkaa as jiru hin beekanii anaaf kontiraataa addaatu naaf dhiyaateem. Isaan immoo taphata addaa waan hin ta'eef jechuudhaani haala addaatiin wantoota isaaf godhamee fi sadarkaa wantoota isaaf godhamee fi kilabichatti makamuudhaaf gammadaa ta'uu isaa ibsuun isaa mul'atee jira. Simannaan hoggootaa deeggartootaan dirree guutuudhaan haala addaatiin kan isaaf godhamee hoggaa ta'u kun hangam takka Saawud Arabiyaa keessatti takka garasitti imaluudhaaf hawaasnii fi uummanni naannichaa gammachuu guddaa akka isarraa qabuu fi jaalalaa fi deeggarsa isaaniif qaban kan ittiin mul'isanidha jechuudhaan bifa addaatiin simannaan kun akka gaariitti dhaadheeffamuudhaan gabaafamaa jira. Taphataan cimaan lammii Poorchugaal Kiristiyaano Roonaaldoo kilaba Saawud Arabiyaa Al Nassriitti makamee jira. Taphataan cimaan Poorchugaal Kiristiyaano Roonaaldoo ifatti kilaba Saawud Arabiyaa Al Nassriitti makamuu isaa mirkaneesse. Kontiraata Roonaaldoo Al Nassr waliin qabu yuuroo miiliyoona 200 ol akka ta'etti miidiyaalee adda addaatiin gabaafamaa kan jiru waggaa ta'u Kiristiyaano Roonaaldoo muddee 30/2022 Al Nassr waliin mallatteessuu isaa erga beeksisee booda hojiin kubbaa miilaa Roonaaldoo isaan waliin kontiraata waggaa 2.5 mallatteessuu kilabni Saawud Arabiyaadhaan Al Nassris gama isaatiin beeksisaa ture. Taphataan sarara fuula duraa lammii Poorchugaal kun ji'a darbee gaafiif deebii televezyiinii tokko irratti taasiseen Manchester United kan gallakkiseef taphataan ganna 37 kun kilabichaan akka ganamee jiru itti dhagayamu himuudhaan leenjisaa isaa lammii Neezerlaand Erik ten Haag akka hin kabajne dubbatee ture. Al Nassr dilbata darbee suuraa Roonaaldoo ijoollee garee kanaa ol qabatee miidiyaalee hawaasaa irratti kan maxxanse waggaa ta'u kilabichi waliigaltee kanatti seenaan hojjetame jechuun gammachuu guddaa qabaachuu isaas dubbatee ture. Aangoonni kilabichaa Roonaaldoon nuuf mallatteessuun kilabni keenya milkaa'ina kana caalu akka argatu kakaasuu qofa osoo hin taane liigiin keenya saba keenyaa fi dhaloota egeree ijoollee dhiiraa fi shamarranii ofii isaaniitiin isa hunda caalu akka ta'an kakaasuudhaaf kan jiru yoggaa ta'u kubbaa miilaa Awurooppaa keessatti waancaa hunda injifachuudhaaf ka'ee hunda injifachuu kootti carraa guddaadhaan
Amma yeroon kun yeroo sirrii ta'ee muuxannoo koo Eeshiyaa keessatti qooduudhaa fi akka natti dhaga'amutu natti mul'ate jechuun Roonaaldoonis gama isaatiin kan dubbataa jiru yoggaa ta'u, hiriyoota garee koo haaraatti makamuu fi isaan waliin ta'uudhaan kilabichi milkaa'ina akka argatu gargaaruuf hawwii guddaadhaan eeggachaa jira jechuun isaa mul'ate. Yeroo shan baalaandorii addunyaa kan injifatee fi addunyaa irratti taphataa addaa ta'uudhaan deeggartootaa fi jaalala guddaa kan qabu Kiristiyaano Roonaaldoo'n hanga bara 2025tti waliigaltee kana mallatteessuun akka achi turu ibsuun isaa mul'ate. Roonaaldoo'n bara 2009 hanga 2018tti garee Ispeen Riyaal Maadiriid keessatti waancaa Laaligaa 2, waancaa Ispeen 2, waancaa Chaampiyoon Liigii 4 fi waancaa kilaboota addunyaa 3 erga injifatee booda kabaja kilaboota hedduu walitti qabachuudhaan Saawud Arabiyaa gale.